akkasii seene akkana godhe bara akkana goone fincaan dhunne qocaa nyaanne akkana taane ebalufa akkana goone guyyaa akkana goone ji'a kanaa waggaa akkana goone bara kana lolle dargin asii wal lolle wayyaane asii wal lolle oppiidoo asii wal lolle ebalufa ebaltu ajjeese akkana godhe oppiidoon kana dala qabsaa'onni gaara turan kana himan mee taa'ati daawud ibsaati warri isa beektan mee qabsaa'onni dirree qabsoo keessa wareegaman eenyu fa'a eessa wareegaman jedha gaafadha mucaa tokko siinimu mucaa tokko maalenna yoo dirree qabsoo ture mucaa tokko irraa siim seenaa qabsaa'ota baasaa dhiyoo tana gaafatanii bakka irraa fuudhan dhaban mee leencoo lataa seen adha hayyu kitaaba katabaami nama tokko seenaa qabsoo uummata oromoo naa himi jedhaani mucaa tokko siinimu maalenna eessa dirree qabsooti wal quba qaba kanaaf ilmaan oromoodhaa riphee lolaan tokko wanni inni tokkoffaa jabeeffatu maali qabsaa'ota wareegaman seenaa isaanii sabaa himee lafaa dhufaa onnachiisee akka gumaa isaa baasu akka inni qabsoo godhuuf warra namni irraa wareegame namni kenna goota seenaa gaarii dalagee akka inni ittiin boonee qabsoo tana gargaaru godhan riphee lolaan addunyaa nu beeknu akkas kenna ammoo gaafa kora 1998 mee seenaa qabsaa'otaa nuu kenna biyya alaa kana hoteela nama kenna qabu jira haala adda addaa kitaaba irra baafnaa siidaalee bakkoota bizinesa kennaa irratti goonaa jiran nama tokko nama fidu dhaban jaallan kennaa jennee warra silaa hogganoota ka olaanaa akka warra akka leencoo lataa fa'aa warroota gartee ka dhaaba kana kunnoo gaafa ajjaa irraa deemanii yoo nu gaafannu jaallan mee balufa eessa wareegame lola akkamii keessa wareegame gaddeebi'anii nu gaafachuu deeman dhiira takkaa qawween addan bahin kaan gaddeebi'anii amma nurraa gaafatan silaa seenaa warri wanni duuba ta'aniifu maali waan nu dalannu kana galmeessanii kaa'u seenaa keenna kana nu dhaadhessanii ummata oromoo qabsoo kakaasu oromoo onnachiisanii qabsoo daru warri oromoo onnachiisanii qabsoo daru irra oromoo sodaachisanii qabsoo irraa galchaa bayan waan jedhan ani waan irraan ajaa'ibe namni hedduun waan jettu oromoon mammaakteef lafa looniin oolin kobaata takkaa kosi dhoqqee yookaan guuran jedhan guuruu deema namni hedduun jedha nu'uu waan san silaa beennu keessa jiru namni waa argee waan nurraa gaafatu hin jiru eenyu gaafatan maqaan waamu mee amma waama ijoolleen waa kataban namoonni hayyoonni hedduun nama gam kataban jaal Galaasaa Dilboo jaal Daawudii jaal Leencoo Lataa yoo achi guddatte achi dabranii Leencoo Baatii Hasan Huseen warri tarreessu kana mee barruu namaa feesbuukii madhaa kana keessa gasseenaa laala namoota dirree qabsoo kana keessatti afaan ibiddaatti takkaan bahin oromoo jechoo kana waamsiise tokkollee namni amma yoo ati gaafatteen beeku abaa'oo tokko mee abbaa nagaa jaarraadhaa biyya jira namni maqaa isaa dha'ee jaal attaa jaal hin jedhaniin jaal